Caaltuun buniif ishee walitti araarsuuf deemti. Otoo ofiin araaramin, otoo isin muktaar araaramanii, otoo akkuma ta'an beektu ta'uufillee beektee hedduu namatti tola, baay'ee namatti tola. Dursa caaltutu oosheedhaan addaan baasee iccitii guddaa caaltuun baaftee buniin kayoo duraa tolte ofii isiitii fedhii ofii isiitii caaltuu ergatte jechuudha. Caaltuu garamitti ergatte gara oosheetitti ergatte oosheen na araarsii jettee ni turte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirta akkam nagaa keessanii viidiyoo kee like share godha subscribe godha. Isin jecha barbaada har'a waliin qabadee isin dhufe caaltuun otoo ofii isheeti abbaa manaa ishee muktaar hin deeffatine bunii fi ooshoo walitti deebisuuf deemti. Khayrii dalaguun khayriidha. Garuu dursa akkuma amma caaltuudhaaf buniidhaaf yaadde kana otoo mataa ofiillee yaadde otoo mataa isiitillee akkuma amma baqaan jiraa miti. Akkasii buniin immoo ta'e icciitiin dhokate miliqee kan ba'e buniin ooshee dura sin barbaadu ati qoshaashadha ati wasaka ati najisa ati maalidha jette san har'a ofii isiitii caaltuu walitti nu araarse rabbii jedhi jette caaltuu mala jalatti koftee caaltuu ergatte caaltuullee dubbiin jechoonni warri koomantii barreessitan dhaqqee sammuu isii waraane. Sammuu isii waraane caaltuun immoo har'a gabbaatee buniif ooshee walitti araarsuuf deemti. Akkasuma odoo namni muktaariif caaltuullee walitti araarsu buniin tun ati kakkanaati ati muktaariin maal jettee turte isinitti fakkaate mee isiinillee otoo akkasumatti yaadde naga keetti dhugaa rabbii dubbatuuf otoo akkanumatti wal yaadanii odoo wal gorsanii otoo baqa akkasuma miti akka seeratti odoo wal gorsanii otoo lakki abbaa manaa keenya dhiifnu jedhee hedduu namatti baay'ee namatti tola. Amma ooshee fi bunii walitti deebisuunis waan gaarii hojjette otoo ofii isiitillee akkasitti yaadde hedduu natti tola. Tokko as keessatti wanni buniin hubatuu qabdu afaan isii odoo gabaabsatti afaan isii meetira meeqa dheerata afaan isii barbaree afaan adaban qabdu jettu hin saalfattu hin qaanoftu arrabsitu bakka tuffii mallattoo garaagaraa agarsiisa dhibbumaan dhibbatti afaan isii jechuudha. Ani baay'ee nan dhibe maaliif yoo jettanii afaan hin barbaachisu tokkoffaa namadha. Abbaa manaa kabaja irraa mala. Abbaa ilma isii haa waan fedhe haa ajaayu haa bukaayu haa xiraawu haa kosii ta'u gabbaatee miidiyaa irratti dubbatu hin qabdu. Lamaffaa immoo tuyyuu isiin dubartii taatee dhiira naasokaa jechuu hin qabdu gabbaatee miidiyaa irratti. Sadaffaa immoo tuyyuu zarii isallee kabajee ufis kabachiisuu qabdi. Isinii galee otoo isiin afaan isii dheeratu baate gurbaan kun mata irratti isii baate. Odoo jecha badaa jechuu ni baatte. Otoo dhammii amma ishee gaaf dheengadhi shashaa kaameraa duuba isii miidiyaa irratti viidiyoo waraabba kaameraa banattee viidiyoo waraabdu kamma san isaan jette duuba kaameraa isaa miti zariin isaa kunaaftu hin beeksifti dubartiin bara. Kanaafuu afaan kun qilee nama kaya afaan kun ollaan si diiga manaan si diiga abbaa manaatiin si diiga bira dabarsee jechuun ollaan si diiga. Bakka hin jiraa miti fira dhabda gosa dhabda ni tuffatamta ni jibbamta ollaan bar dubartii akkana hin jaalatu gabbaatee yoo ollaa tokko wallolte ati takkana ati takkasii gabbaatee hojjettee safarri sun guutuun dubartii akkasii hin ajjeeffata. Bar afaan jechuun kas kabachiisu afaan keeti. Rabbiin gaafa nu uumu nuti gurra keenya maaliin akka nu fayyadu ija keenya maaliin akka nu fayyadu harka keenya maaliif akka nu fayyadu walumaa galatti mataa keenya sammuu rabbiin nuti kenne kana maaliif akka nu fayyadu hundi isaaniitu luunni keenya qaamni keenya guutuun hojii mataa isaaniif of danda'e qaba. Ati yoo ijaan qabaatii waan tokko arguu hin dandeettu. Ati yoo gurra hin qabaatii waan tokko eeggachuu hin dandeettu. Jechas waanuma ta'e gochas eeggachuu hin dandeettu. Gurra kana jechuudha. Gurra kana eeggattee miti arsii sammuu yoo hin qabaatii waan tokko hojjechuu hin dandeettu. Haasa'uma amma haasofnu kan nama waan san dandeettii qabutu haasa'uma amma haasa'an kan irraa dubbata. Jaarsi tokko bakka jaarsa tokko yoo fuudhanii gurfidatan yookiin jaarsummaa yoo fudhatan jaarsi sun haasa'a beeka sirna beeka
aadaa beeka, safuu beeka, waa hedduu jira miti obboleeyyan kiyya. Kuni kanaa oli jechuun hin beeku haasa'a. Kanaa ol nurraa eegama. Isin haa galu obboleeyyan kiyya. Wantoota dubbannu keessatti of eeggannoo cimaa gochuu, haasaa keenya irratti, deemsa keenya irratti, teessuma keenya irratti, mana namaa dhaqu, waa hunda keessatti waa hunda of eeggannoo gochuu. Mana namaa hodhaytus yaani hatta karaa kana yoo deemtu akkaataan dubartiin itti deemtuu fi akkaataan dhiirri itti deemtu tokko miti. Waa hunduu akkaataa mataa of danda'e qaba. Akkaataa mataa of danda'e kanarratti wanti barbaachisu maa inni wanti barbaachisu of eeggannoo gochuudha. Of eeggannoo gochuudha. Of eeggannoo gochuun siif immoo faayidaa guddaa qaba. Haasofnii fi kabajni dalagoon ati raawwattu hundi ilmoon kee si jalatti laaltee batti. Fakkeenyaaf namni ilmoo qaba. Namni ilmoo qaba. Yoo ani laalle balaa ta'e ilmoon tiyyallee laalla balaadha. Yoo an beeytuu ta'e ilmoon tiyyallee beeytuudha. Yoo an adaba qabaadhe ilmoon tiyyallee adaba qabdi. Wanni hundi akkaataan hundi isaa tartiiba mataa isaa qaba. Ilmi tokko gaafa badu eenyu balleessa jedha? Haadha balleessa. Bar haadhumatu akkasi ilmoolleen akkasi. Jedhamee mitiire. Namni ilmoo karaa gaarii irratti guddisee namni ilmoo akkuma ofiitti guddisa garaagarummaa qaba. Mee amma laala ollaa keessanitti garaagarummaa ilmi namaa qabu. Kanaaf nuti mootuyyuu buniin immootu adaba isii godhattee haasaa isiit irratti akkasuma deemsa isiit irratti teessuma isiit irratti dubbii isiit irratti ofiin ijjannoo hontumarrattuyyuu otoo kiyya of eeggannoo gochuu qabdi. Tartiiba haasaa abbaa manaa kawucuu tokkicha qullaa wajji bulte jetti akkasii qoshaashaa jettee arrabsuu dhiisati silaa luka isaa dhiitee isa kabajjee isa wajjin bulte. Kana beekaa obboleeyyan kiyya. Kanaaf isiniif immoo barumsa guddaadha. Isin immootu namoota wantoota bilginnaa hojjetan, namoota haasaa fokkataa hojjetan, astofurlaa jettaniirra toobataniiru. Keessattuu batala ijoolleen biyya arabaa kun wantoota akkanaatirra daddaftanii butatanii deebitan, daddaftanii koomentii kennitan. Sababni isaa maaliif? Namni sun waan sanirra idaani waan badaa dubbadhe, idaani waan hin taane haasa'e, namni maanna jedhe, maatii kiyyanna arga, fira kiyyanna arga, obboleeyya kiyyanna arga, bormootu abbaa manaa tuffatte kana wajjin walgayii jira. Jechuun bakka hirii, bakka sargii, bakka du'aa, bakka bashannanaa. Bari intalli suni jedhan. Bari intalli sun tagaaf san akkasitti qoshaasha jetteetiin dhiirsa arrabsite. Tagaafa san dhiirsa tuffatu ammallee dhiirsa wajji deema. Tagaaf san dhiira biraa soqadha jettee gabbaatee lallabdu sanatti amma dhiirsa sanitti deebi'ese bakka kamitti siima? Du'arratti. Dubartiin beeytan kan du'arratti sii himan, sargirratti sii himan, bakka bashannanaatti sii himan, bakka adda addaatti yoo gabaatti si arga. Bari intala sani tajaarsan soqadhe. Namni waa hedduu siin jedha. Namni waan waa hedduu siin jedhuuf wantoota kana dursa beekuu qabda. Ati akkanaa, ati akkasi jechuun hin qabdu. Hin heerumna abbaa feenetti dubartiin tokkoon ala lama heerumuu hin dandeettu. Dhiira fuudhuu hin dandeettu. Tokkumatti heerumti. Gabaayuu hattanii haala fixatuun hin barbaachisu. Kanaaf obboleeyyan tiyya, obboleessa kiyya, ka shamarranillee, ka dhiirallee namarraa of qusadha. Dubartiirraa of qusadha. Kun odoo isin dubartii bira dhaquu baattanii dubartiilleen akkatti gubatteen haasoftu. Akkas isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyallee sumarratti dhaabaa. Nutillee adaba godhannee waa hunda keessatti kabaja godhachuu. Intalli kunillee waa hunda keessatti kabaja godhattee odoo deemtee bakka tokkorra geettii sadarkaa tokkorra geettii. Ammallee rabbiin jara walitti haa deebisuu, walitti haa urgeessuu, walitti haa mi'eessuu jenna. Maaliif nuti hamtuu isaanii hin barbaannu, khayrii isaanii barbaanna. Bunii kanallee rabbiin arraba isii kan isii haa qabbaneessu. Rabbiin intala kana jechuudha. Afaan isii kana, afaan isii meetira meeqa dheerattu. Afaan isii yoo jettu jechan saafanne kana rabbiin ammallee afaan isiitti adaba godhee waa hundumattuyyuu isii haa tasgabbeessu. Isiniin jechuu barbaada. Waddi shaallu.